wayita imaanee qofa. Jiidha nama kan naannoo qaba. Dubara imaanee. Dubara imaanee ti kaayee beeka. Kaba juga. Usme yoo nam fincaan akkamitti jechuusi asirra dhufanii ilaalu. Inni wal fuudhan. Dubara imaanee laata nuti dubara si baatee si kaante. Riqicha waanjoo gabrummaa cabsaa hacabuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Khaanuus. Akkam jirtan obboleen keenya eegabdanii fi eegabdanii akkasuma eegabdan abdiin isinirraa qaba. Ifaan akkuma akkana bareedaadha. Abdiin isinirraa qaba irraan tana dhiyootana viidiyoolee dhiyootana keessatti ijoollee takka biyyarraa dhuftee saniin habboon ta'a abdiin bira jirtu agartanii turtan na fakkaata. Irraan tana ijoollee sanarratti baankii xiqqaa tokko dalaguu deema. Biraanki kan amma durallee yaasiin irratti dalageetiin ture. Qabdila fincaanaa san hedduu nama kofalchiise. Sanii hordoftoota kiyyaa akka isin kofaltan waaniif jecha ijoollee kanarrattis biraankii akkana deebi'eetiin dalagaa ciitileen isaan biyyarraa dhufanii biyya waan inni turkii fi kun qaalii ta'eef hedduu viidiyoo keenya nama hordofanii laakiin hin dallaalanii saniifuu viidiyoo san isaan kaarkanii jiran itti fakkaatu. Haay. Assalaamu alaikum. Assalamu alaikum. Bye bye Jane. Bye bye. Saniifuu biraankii kanaan isaan irratti dalaguu deema. Amma isaan ganama ammaan tanaa fi kan sirrii baakanii qofaa kana firaa raffaanee akka viidiyoo keessatti hin baadalamnenne biraankii san irratti dalaguu deemaan isiniin jaa. Saniifuu hanqalma biraankii kanaa naa hojii suraa laayik godhuun daawwatina. Laayik isiin kaanas. Laayik. Akkasii akka isaan dira wajjin isin agarsiisa. Isaan dira jiru nagartanii turtanii ammaan tana osoo Khaanuus dafeenatti hirribaan kaasnee bishaan jalan naqee sangoota hirribarraa kaasa isaan kuttee kaakaa ijoollee jedhuma akkuma yaasiin godhe san kaa warri biraan kee yaasiin irratti fincaanii hojjedhe ilaale ni beeka biraan kee kun akka ta'e saniifuu naa tura. Irran naqeetiin jira bishaan agartan ammaan tana kaameraadhaan dhoofadha. Kaameraa bakka tokko dhoofadheetiin akka waan isaan kuttee ijoollee kaajuu kaa ni beektan fakkaata akkasii ribarraa isaan kaasanaa jira.
Janna. Imane. Janna. Ijoolleen nama raftii. Janna. Riba lafa are. Imane. Kaaree isaan kuttee bare. Dalagina mana keessan egaa haanu sun gosa baay'ee miti. Halkan haasawaa bultanii miti haa. Kaamee riba lafa. Ganaa miti kaaree wayi. Ol kaaree lafa ta'a. Maaltu isin jalaa jireessa? Janna. Maali isiniif jala fincaanii isa? Alhamdulillah. Wayi. Maaltu keessin jiisse? Tun tamti jiitu bar. Biyya ta'e jala fincaanii? Alhamdulillah takka fincaanii beeku biyyattii maaltu maaruun jala fincaanii. Alhamdulillah fitaarajii. Sheekaan makam nu jalu. Maalitti beekana manni fincaanii jiru ganda? Rumah jira booti ganama kaanii rumah fincaanii takka jala fincaanii beenu eegumas dhufee malee. Waa'ee maali? Ajaa'iba noollaan. Egaas dhuftanillee harmaan tanaa bara ajaa'iba garuu. Leesh maali yoo? Miidha qabdanii saamii ta'uu hin dhabuusaa? Miidhaa miti. Duuba maali? Laa miidha qabdanii saamii laashii miti. Yaa'u saniifu wayi namta kaanam lama fincaanii jedhameen bakka takka ajaa'ibuma wallahi. Wayi ajaa'iba dhugatti. Maali garuu? Takka wallahi mana keenya fincaanii beeku akkamitti Fincaanii. duuba inni fincaanii si jala. Ati faana nurra haaltu ta'e hunda fincaan qofa fincaanii. Ati eenyu fincaanii tuba? Janna si nurra fincaanii. Duba eenyu Fincaanii. Wallahi ani fincaanii wallahi. Kaanu si nurra fincaanii. Kaanu si nurra laa kaanus aadaa uffatee naame daa'ibara uffatee jira bara. wallahi takka fincaanii beeku akkamitti fincaanii hayi. Ajaa'ibuma wallahi. Beene ta'uudha. Isin lamaan keessaa nama tokko fincaanii gaamma dhugatti. Kajannaa jireenya tulaa kajannaa Anaa jireenya. miti. Duuba imaanis jala fincaanii. Duba jiitumaa jechuun ta'etis jiitumaa wayita imaanee qofa. Jiitu lafa irratti kan nyaanni beeku. Dubara imaantu. Duuba imaanii fincaanii beekaa. Ifkaa bajigaa. Ifi fincaanii kun karaa keetiin fincaanii jiraa. Akkaan tuqee akka uuman ta'e. Dubara imaanta eenyu fincaanii. Akkuma isin geessee dhufu yoo miidhaa qabaattanii. Imaanee kun dhaama keessi imaanee fincaanii naas himaa. Ani fincaanii takka fincaanii beeku kan daatee beektu gaafa xiqqoo malee. Fincaanii beeku namni. Gaafa xiqqoon fincaantu ture. Duuba imaanii duutee fudhatiin deebisee fincaanii. Laalaa yookiin akka nama hammaama jiru taatee nama mana fincaanii jiru seetee fincaanii jiru. Lakkii akkamitti nama fincaanii jiru sana akkamitti hin taane xiqqoo qaba. Ilmu tokko dashan dabreewti. Maaliin beeknaa isin nama guddaadha afuritti fincaantanii laakiin yookiin namni tokko akka biyya eeganii mana fincaanii jirra fa'aa ibseeti ibjala fincaana. La akkasii miti. Mana fincaanii jiranii kamtiin ibsa. Faraa shirraa roofu jiranii bal'aa kamtiin ibsa. Yoo beekte yoo mana fincaaniitiin jiru ibseetee kan. Meenus realaali bakka kun bakka kiyyamu bakka isii taanaa siinii keessa eessaan dhufee asirra fincaana. Saniifuu asiin hunda duubatti hunda isii waa akkana jettee cisti. Akkana jettee cisu jirti. Amma isin waliin lolinaadha eenyu irra fincaane. Yoo nam fincaane kamtiin cuusira biiti fincaana. Dubo imaanee kochuurra fi beesi fincaana. Lakkii anammoo haadhuun fincaaniiti. Isin amma ijoollee waliin lolinaadhaatiiti. Jannaa rakkoo qabdu. An takka mana fincaaniin beeku kun osoo walii gaafadhu warra hayu. Takka akkamitti fincaana. Nambeetu. Nama kana fincaanii duraanuu. Yoo guyyaa keessaa si dhuftee beeka. Akkanatti hin dhufne akkana duraan fincaanii beekan. Duraan hin beeka kaayemmoo guyyaa keessaa si dhuftee beeka. Natti hin dhufne. Dubo amma imaanii narra fincaanii Imaanii jechuudha. nama fincaanii isin irra fincaanii hin fincaanne. Wayi. Amma isin waliin lolinaa kaayiti. Maalitti hin beeka eenyu irra fincaanii rabbi haa gahu. Amma kaawuchi fincaanii jedhachi gubbaan taa'in asuma taa'e gaddeebiin inni huccuu nuyi tura.
لما قال ابو زيد ايه هو شوف انت عليك اللي فقد دي بيعت متهاري انا مرات اجي duraan hattuun dura lolti jaanii fi هم narra بلا fincaanii رنتاينا فنجان هم بلا راها فنجان قبل تون تيسني وادي بيتون دندوسنا saniifuu maanii narra fincaanii jetti bareen qaamsatu والله سي فنجان usaabu muchi دوما ما يجي فنجان ديتي سي مولتي فنجان النبي دام akka namni كان bakka akkas hin godhin bu'aarra galgala kophaa bulaa namni boor fincaanii bakka isaatti yookiin ammas kaatee narra fincaanii naan jettu guyyuu finjaan udha kun bala bar guyyuu tokko bara namni mana finjaanii tirreessee dhume bira finjaanaa takka biyyatti fincaanii qomaatti narra guyyaa keessaa fincaanii takka namni miidhaa akka amma duras fincaanii namni sun immoo beeka haati baasuu waliin si jamara isime amma maanii narra fincaanii ol baate سي فنجان سي فنجان والله سي فنجان saniifuu maanii Ati fincaanii kafatin kan beektu nama finjaaneeti. انا فنجان هذا في بها Ejji beekaa imaanii ni finbeektu dhufu. Hin kafatin kan finjaane rabbumaan beekaati. Yoo miidhaa qabaatan هذا فراشر النبي سر النبي كم فنجان ايش عارف bas khalaas yoo miidhaa qabaatan naatu akkuma isin keessaa waliin lolii naannoo isiniiti. Mee ilaali mustaaraa immoo si agarsiisa. Mee ilaali kunuunti osoo jiru isin imaanii Ay, boodanii. Amma khalaas usaamma finjaanii miti ijoollee dara wallolti biraankiidha. Anaaf bishaan isin jiran dhage wallolee naaf khalaas. Mustaaraa wallaati dhufuu qabda. Akkamitti akkana nu beeku mustaaraa wallu lolchi. Wayi mucaa kun maaluma ta'e dhiira. Finjaan duraan Hinafne wallaa. duraan ta'e akkana wallaa mustaaraa nu beeku. Oppa khalaas. Walla bishaanis. Mee addaalee mee naa gartanii ijoolleen siinarra fincaanii gubbaatti gisee jiru. La. Isin tokkollee hin fincaanne. Beekaatiin biraanki yaasirratti ammallee dalageetiin jira. Biyya laaltanii turami. Laalemi. Anoo kan isin laalin numaa shakke walla. Khalaas khaanusii biraanki kana binnaa'us. Khaanusii sosoo jira. Akka nama bishaan daaku jiru gaddib jawuutii mataadhaan amma lafa buli. Yalla deemta danda'ii. Oppa. Ayyo amma. Fincaanii miti sodaatina. Ayyee koo jenna. Yaaboo kanaa osoo fuulaan dhiqateen akkana qabate. Laala aadiidha sayitiin sodaatina. Isin lachuutu viidiyoo kana ilaaluuf teessanii yeroo agartan anaa bishaan isin jiran naguunta. Eegee isin dhuftanii feesidduu torbaan keessan irraa jimmata. Isin irratti hin dalagan waan ja'a. Akiit khiyaanii yaa isin irratti dalage ilaalanii hin turreeti biyya jiranii. Namni biyya reedduu shabakaan isin daddabaadhaan. Saniifuu biraakii isin irratti dalageetiin jira. Indaan silaa ani isin lolu isin walamaanii wal loluu eegalee morma kanaas cuccufadhaadha. Namni hedduu isin laala. Saniifuu hordoftotaa fi kabajamtoota kiyyaa biraankiin alaan tan ijoollee isin irratti dalage. Kana fakkaataa rifattanii. كما تريفد اسمه ولا كيس عارفين كان ندفع Ati hoo? Anuma isin narra fincaanii gisee jettu sanii ajaa'iba natti. Khalaas ayyee isin lachuu dhiifamaan isin gaafadhaa sumaan. Mee ollaate. Kanaafuu dhiifama siin gooteetiif. Ati ana dhiifama gaafa سيب قولاتي أتقولون ولا ما أعرف سيب قولي ما أعرف نبوتة سرت فنجان يا بقول أنا ما هو جايز Ahaa dhugaa feeti. يفهم سيبون أيه بقى Ijoolleen irra wal lolutti maal godha wayii. Anaatiitu loleeni. Ijoollee akkamiif jala fincaantan jeetiin lolaanii fintaa. Isaan ammoo ifumaafuu wal lolan. Almee hordoftotaa fi kabajamtoota micoota siqishoo ija kanaa dhukkuba ija gamanaa kana laalfanni isaa gubbara beedu'aa godhaa fi asumaan biraanki xiyyaa haaraa kana fakkaata. Hordoftotaa fi kabajamtoota immoo kanas waan daawwatan galatoomaan isiniin jaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.